fayyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenyarraa am jalqaba. Itoophiyaa keessatti magaalaa Maqaleetti maaltu raawwate? Ababaa Gabra Maariyaam jedhama. Addi Haqiirraa mana nyaataan qaba. Gara mana keessaa kufe. Dugda koo fi miila koorra miidhaan geera. Miidhaa bona hordofee deeggarsi uummata Booranaaf taasifamaa jira. Uumaan nama tagarsiifti Oromoon walmalee akka eenyu illee hin qabne Oromoon walmalee gargaarsa dhibii kaalaa dhuftu eeggachuu illee akka hin qabne nama agarsiifti jechuudha. Waraanni kaaba deemaa jiru agam uummata miidhe. Bakka Hammarroo jedhamutti manneen 43 gubataniiru. Habruu keessaa ammoo wanti hafillee hin jiru. Hunduu gubateera. Hagana jechuu hin danda'u. Kanaaf oduu dabalatan waliin turaa an Asli Galgaloo. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaanii magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqaleetti haleela qilleensarra raawwatamu maddeen garaagaraa gabaasaa jira. Miidiyaan TPLF jalaatti Blue TV'n Tigraay gabaas baaseen haleela qilleensarra magaalaa Maqalee keessa raawwatameen namoota nagaarraa miidhaan ga'uu hima. BBC'n haleellaan kun raawwatamuu fi miidhaa ga'ee jedhamu walaabbatee mirkaneessuu hin dandeenye. Ministeera Kominikeeshinii mootummaa akka ta'e Dr. Lagaasaa Tulluu haleellaan raawwatameen jiru jechuun ibsa baase. Elias Mulugeetaa dabalatee sanitti. Torban darbe keessa waraanni mootummaa Itoophiyaa adda waraanaa maraan haleellaa qindaa'inuu irratti bane jechuun TPLF ibsa baase hordofuun raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa ibsa baaseen ammoo inumaa'uu waraana kana akka haaraatti kan jalqabe finciltoota TPLF jedhee ture. Gabaasaaleen waraanni cimaa adda waraanaa garagaraan gaggeeffamaa jiru jedhan bahaa jiran hordofee magaalaa guddoo naannoo Tigraay kataate Maqalee